Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaadha qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya har'aaf fincila diddaa gabrummaa bara 2013 akka Itoophiyaatti guutuu Oromiyaatti barattoota irraa ka'een haala amma keessa jiru irratti haala gaarii keessa jira. Akkoo beekamutti diddaan gabrummaa barattootan eegale dhumni isaa hamaa ta'a jedhee yaada. Maaliif sababni isaa amma dura baroota wayyaanee san keessa bara 2013 irraa eegalee fincila barattoonni mana barnootaa irraa kaasten hanga bara 2016 fi 17tti haala dammaqiinsa ajaa'ibaa ta'een fincila taasifameen mootummaa abbaa irree ofirra kuffisuu hin danda'amne. Ammallee akkuma beekamutti hayyoonni keenya mana hidhaatii haa hiikamu akkasumas immoo Oromoon waan gaafii gaafate haa deeffatu isa jedhuun ajaja nama tokkoo malee yaamicha nama tokkoo malee barattoonni guutuu Oromiyaatti fakkeenyaaf guyyaa har'aa naannawa akka Wallaggaa, Shaambuu akkasuma Booranaa fi naannolee adda addaatti hiriira hamaa adeemsifame. Hiriira irra adeemsifame keessatti namni lubbuu wareegamellee jira. Akkuma beekamutti mootummaan akka gaafa of yaamatu sana osoo hin taane mootummaan biyya keenya keessumaayyuu biyya Itoophiyaa jedhamtu sanitti yoo mootummaan faarsinaati yoo gaafii wayii gaafatte yoo waan barbaaddu wayii gaafatte deebiin kee rasaasa ta'uun beekama. Har'as barattoonni har'a Booranatti Yaaballootti magaalaa Yaaballootti hiriira ba'an kun waan biraan balleessine warroota mana hidhaa keessatti hiriirfamaa jiran akka gannuu dhiifamu gaafiin uummata Oromoo haa deebi'u isa jedhudha malee mootummaan kun ka akkanaati ka akkasiiti jeequmsa adda kaasnaa maali dhagaa darbatu maaliin hin jiru. Hiriira nagayaa irratti ummata nagayaan sagalee ofii qofa dhageessifachaa jiru irratti sanumaayyuu barattoota irratti poolisii yookaan jabbileenni Oromiyaa jedhamtu maqaadhaaf kaa poolisii addaa jedhamti. Jabbileeta sunniin yoo dhukaasetteen dhukaastee yoo garagalchetteen hin gaggaragalchite. Jabbileen sunniin jechuudha. Nyaannaa waan xiqqoo birii 600 birii 500 nyaattu wayii jabaa gootee birii 700 nyaatti poolisiin Itoophiyaatti keessumaa poolisiin buchillaan jechuudha. Poolisiin amma dhukaastee yeroo hunda nama rakkisaa turte bara wayyaanetti irraa hanga har'aatti birii 700 nyaatti. Biriin 700 sun narraa citaaf jecha ilma Oromoodhaa rasaasan lafarraa haxoofti jechuudha. Qarshii 700 narraa citaaf mee biriin 700 sun yoo irraa cite maali? Goonni akka Mustafaatu diina bakka bakka ciibse diina bakka takka takka kaayee uummata kiyyatti dhukaasu jedhee wareegame. Isin hoolayyiin barataa lafaa dhufa nama bor biyya bulchuuf deemu. Mootummaan kun bor jijjiiramee kun akka jaartititti kaganaas ergachuuf deemu. Gartee ati har'a ilmaan Oromootitti rasaasa qabuun kee xiqqoo si saalfachiisu sanumaa ilma osoo akkuma ijoolletu daa'immanii jarri kun barattoota akkuma gartee obbolummaatti deemtee osoo badiyyuu balleessanii garafuu osoo dandeessu qabuu osoo dandeessu hidhuu osoo dandeessu maalumaaf rasaasa ilmaan Oromootitti zoorfattan dhibeen keessumaayyuu poolisiin humna addaa jedhaniin jabbileen nuti tiisken ji'a jaaleenjitee waa takka dhukaasa malee waa takka hin beeku. Barnoota gaarii tokkoon qabdu an isaan tuna gobo hunda caala. Akkamitti barataa ilma isaa nama gartee reefu baratee biyya tana jijjiiruuf deemu mirga ofii gaafate. Ka jeequmsa tokkoon goone namni akkamitti rasaasa wadda. Kanaaf rakkoon keenya guddaan mootummaa abbaa irreeti wanti nu jennu sun ilmi namaa osoo badiin balleessin rasaasa waxalamuun mootummaa gabroonfataa jala jiraachuu melekketa ibsaa jechuudha. Mee amma jarri sun baate hiriira sagalee dhageessifatte meeshaa wayii hin balleessine waajjira wayii hin cabsine karaa hin cufne rakkina maal qabamee yoo dhiise mee yoo haleeluu dhiise rakkini jiru maal walumaa galatti Oromoon yoo tuqan beeytee tuqaa hin danda'u inumaa ofitti tuttuqaa jirtan. Kana taanaan yeroo muraasa keessatti fincilli guutuu Oromiyaatti ka'ee akka isin isumaayyuu isin gara itti baddanii qabda waan isin garramu keessa mootummaa nama biyya bulchu kun uummata Oromoo jeeqe taanaan uummata Oromoo akkuma dallansiisetti jiraate taanaan bakka itti baduun qabu bakka itti awwaallamuun qabu bakka itti deemuun qabu. Inni alagaa amma nu nyaatee kun akka barbaade godhee gaafa baduu barbaadu ol kaafatee bada. Kun gara itti baduun qabu. Dachee Oromiyaa keessaa bahe. Sinigala. Kanaaf fincilli kun fincila baay'ee deeggaramaadha.
fincila gartee jeequmsa hin qabne fincila gaafii uummata Oromoo qofa ilaallate hidhamtoonni siyaasaa gannuu haa dhiifamu kan jedhu gartee hidhamtoonni siyaasaa guyyaa 11ffaa isaanii hanga ammaatti nyaata tokko malee akka jiran odeeffannoon ammas nu bira ga'ee jira. Har'as guyyaa 11ffaa isaanii nyaata tokko malee laaffifatanii inni kun gulukoosii jala jira. Inni xiqqoo waaqa tokko dura humna qabu hanga ammaatti akkasumatti akkuma laafetti jabaatee tumaan jalaa tattaafataa jira. Fakkeenyaaf namoonni akka Jawaarii fi Baqqalaa namni muraasni jechuudha. Haga tokko dandamatanii tumaa gammaa laaffifatanii jiran garuu inni kuuwwan warri akka Hamzaa Booranaa namoonni gartee gurbaa gaazexeessaa sanfaa dadhabanii gulukoosii jala jiran jarri. Hanga ammaatti waa tokko jechuudha. Macareen isaanii wal maree jira. Duuba uummanni Oromoo akkatti akkamii galee ciisa. Barattoota kanaan sababeeffatee barattoonni fincila kaasanii jiran sodaa tokko malee jechuudha. Fincila kana bifa barattootatiin barattoota wajjinis ta'ee barattootaan alatti guutuu Oromiyaatti kaafamuu qaba wanni kun maaliif mirga ofii gaafatudha. Jeequmsi hin barbaachisu. Karaa cufuun hin barbaachisu. Waajjira caccabsuun hin barbaachisu. Nama reebuun hin barbaachisu. Kan barbaachisu maa inni sagalee ofii karaa bilisaan dhageessifatu akka qulaama guyyaa dheengaddaa koottaa na faarsaa koottaa akkana na godhaa jedhee warri OPDO agartee mootummaan kakkanaati karaa nagaatiin isa jedhamu san hiriira karaa nagaa yoo deeman baay'ee namatti tole jechuudha. So kuni waan adda cituu hin qabnedha. Silaa diyaaspooraan raftee jirti. Diyaaspooraan waa tokko hojiidhaaf jirti. Hiriira biyya alaatti ba'an jirtu. Silaa warri biyya baay'isiisuu hin dadhabanii warri diyaaspooraan kunillee meeta tattaafadha. Fakkeenya hawaasa kanaa ta'a. Callistaniitu mugaa jirtan. Namni biyya Arabaa sagalee yoo isinii ta'e malee gadi ba'uus hin danda'u. Baasisiisuus hin danda'u. Maqaafillee ta'u namni xiqqoo isinitti amana. Nama diyaaspooraan kana waanuma inni Ameerikaa jiruuf waanuma inni Kanaadaa maal jiruuf waan guddaa wayiitti fakkaatee itti amana waan ta'eef callistanii hin laalina. Dhumaatiin uummata kanaa booddee isii seenessa waan ta'eef uummata kanaaf bifa barbaachisaaf bifa qindaa'aa ta'een fincila adda hin cinne kaasanii hanga furmaata isaan argatanitti wanta ba'ametti akka ba'amuuf irratti hojjetamuu qaba. Kana jechuun immoo jeequmsa osoo hin taane biyyattii san nagaa gochuudhaaf wanti hundi karaa nagaatiin gaafa ta'edha jechuudha. Oromoon nagaa barbaada. Oromoon nagaa jaallata. Karaa nagaatiin wanti ta'ame hunduun furamaadha. Hiriirri karaa nagaa waa hundaaf dansaadha. Garuu buchilloonni poolisii Oromiyaa adaraa keessaan ilmaan keenya nurraan tuqina obboleessa keetii obboleettii keetii nyaannan kee kanaaf jedhee sirraa citu waan ta'eef karaa danda'amaa ta'een furaan dhaamsa kooti. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoon har'aaf jiru isa kana fakkaata. Odeeffannoo biraa yoo qabanne walitti deebina. Turtii gaarii nuun jedha fayyaa ta'a.